Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaan isin biraan geennam oduu waliin an Irree Sabaati. Oduu keenya har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa miseensota waraanaa haaraa leenjisee eebbisiisuun har'a akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 2 irraa kaasee duulli miidiyaa hawaasaa humnoonni Oromiyaan alaa dhufan akka bahan gaafatu adeemsifamuuf akka jiru gareen shororkeessaa faannoo Oromoo fi Oromiyaa xiyyeeffannoo godhatee leenji'aa jiraachuu fi akkasumas imbaasiin Raashiyaa gaafii wal loltummaaf galmeessu kamiyyuu hin simadhu jechuu wal duraa duubaan kan isin biraan geennu ta'am ammaduma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa miseensota waraanaa haaraa leenjisee eebbisiisutu dhaga'ameeti jira. Raadiyoon Arraata Biyyeelessaa akka gabaasetti waraanni haaraan lakkoofsaan hedduu ta'e dheengadda Shawaa Lixaatti eebbifameeti jira jedheera. Warri ammaa kun leenjii waraanaa fi siyaasaa walitti fufiinsaan erga fudhataa ture booda eebbifamuu WBO'n beeksiseeti jira. Gola Oromiyaa maratti miseensota waraanaa haaraa leenjisaa akka jiru kan hime WBO'n dirree waraanaattis injifannoo olaanaa galmeessisiisaa akka jiru beeksiseera. Qabsaa'onni WBO gootummaa kutannaa fi bilchina qabsoo qindaawaa adeemsisaa jiraachuu eere. Warri amma bakka garagaraatti leenjii eebbifamaa jiru humna qabsoo sadarkaa olaanaatti ceesisuudha jedhaniiru. Sirna eebba irratti ajajoonni olaanoon WBO fi uummanni argamutu gabaafameera. Ajajoonni olaanoon wayituma kana haasaa taasisaniin yeroo murteessaa waraanni Oromiyaa irratti labsametti eebbifamtan jechuun warroota eebbifamanitti dubbataniiru. Duula mootummaan Oromoo fi Oromiyaa irratti labsee gamtaan fashaleessina jedhaniiti jiru. WBO'n tibba kana zoonii kibbaattis waraana haaraa hedduu eebbisiisuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa galgala sa'aatii 2 irraa eegalee duulli miidiyaa hawaasaa humnoonni Oromiyaan alaa dhufan akka bahan gaafatu adeemsifamuuf akka jedhu dhaga'ameeti jira. Qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa harka caalaa Tiwiitarii irratti adeemsifamu kana akka jedhanitti duula kanaan loltoonni Eertiraa, humnoonni addaa milishaa fi faannoo Amaaraa akkasumas humnoonni federaalaa Oromiyaadhaa akka bahan ni gaafatamas jedhaniiru. Kana malees humnoonni duula Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuurraa akka of qusatan duula kanaan ni gaafatamas jedhaniiti jiru. Hanga ammaa naannoo Oromiyaatti humnoonni qindaa'an qaamolee garaagaraa hirmaachise 80 caalan bobba'uu eeranii humnoonni kunniin uummata Oromoo irratti yakka waraanaa raawwataa jiru jedhanii qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunneen namoota nagaa ajjeesuun qe'ee jiraattotaa barbadeessuun mana jireenyaa abiddaan gubuun qaamolee mootummaan bobbaase kanneeniin gola Oromiyaa garaagaraa keessatti bal'inaan raawwatamaa akka jiru himaniiru. Humnoonni qindaa'an mootummaan bobbaase kun waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu waan dadhabeef fuula isaa gara namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa barbadeessuu fi saamuutti deebise jechuun qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunniin eeraniiru. Kana waan ta'eef humnoonni kunniin saffisaan Oromiyaa gadhiisanii akka bahan gaafatama jedhaniiti jiru. Duulli miidiyaa hawaasaa kun guyyaa har'aa galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 irraa jalqabee adeemsifama jedhameeti jira. Duula miidiyaa hawaasaa kanarratti uummanni dammaqinaan akka hirmaatuun qindeessitoonni yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Garee shororkeessaa faannoon Oromoo fi Oromiyaa xiyyeeffannoo godhatee leenji'aa jira jedhameera. Gareen shororkeessaa faannoon Oromoo fi Oromiyaa xiyyeeffannoo godhatee leenji'aa jira jedhameera. Humnoonni shororkeessaa Amaaraa faannoo naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa humna 100 caalu leenjisee hidhachiisee akka bobbaase beeksisee jira. Hooggansi garichaa sirna eebba warra haaraa leenji'an irratti haasaa taasiseen uummata Oromoo walloo fi Oromoo guutuu irratti wayita dhaadatu mul'ateeti jira. Lola Tigraay caala kan Oromoo fi Oromiyaaf miseensonni faannoo fi dargaggeessi Amaaraa akka of qopheessuu qabu wayitaa hooggantoonni faannoo hubachiisan viidiyooleen mul'isan bahaniiti jiru. Naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa faannoowwan 100 caalan leenji'uu eeranii leenjii fi qophiin kun bakka maratti cimee akka itti fufuu himaniiti jiru. Dargaggoonni Amaaraa martee akka leenji'an hidhatanii fi gurmaa'an hojjetamaa jiraachuu hooggantoonni faannoo ibsaniiti jiru. Faannoon bakka jiru maratti bifa gurmii qabuun socho'aa akka jirus himaniiti jiru. Dureyyiin Amaaraa
ammoo humna kana qabeenyaan tumsuu akka itti fufuu qabanis hooggansi faannoo hubachiiseeti jira. Qondaaltonni Amaaraa hedduunis amma dura faannoo wayita faarsan dhagahamaa tureera. Humni shororkeessaa faannoon tibba kana uummata Oromoo Walloo irratti waraana bane akka jiru daattonnis himaniiti jiru. Humni shororkeessaa faannoo kun godinaalee Wallaggaa keessatti aanaalee hedduu weeraree kan jiru yommuu ta'u godina Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bakka hedduu weerareeti jira. Oromiyaa keessa bakkeewwan birootti of gurmeessee hidhannoo jajjabaan uummata haleelaa akka jiru miidiyaalee garaagaraa irra deddeebiin gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Humna shororkeessaa faannoon bakkeewwan qabatetti humnoota nagaa ajjeesaa fi qabeenya uummata barbadeessaa akka jiru jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irra deddeebiin komataa turaniiru. Mootummaan Oromiyaa humna kanatti dhaadatus tarkaanfii wayiitu akka hin fudhanne himameeti jira. Imbaasiin Federeeshinii Raashiyaa Finfinneetti argamu ibsa kibxata darbe baaseen gaafiiwwan qacarrii loltummaa kamuu hin simadhu jedheera. Ibsi imbaasichi kenne kunis kan dhagahame erga lammiileen Itoophiyaa hedduun kan deeggarsa isaanii karaa barbaachisaa ta'e hundaan Raashiyaa cinaa akka hiriiran agarsiisuuf imbaasicha biratti mul'ataniin booda. Gabaasni garaagaraa akka agarsiisutti dargaggoonni hedduun sanadaawwan qabachuun hiriira akka galanitti dubbatamaara. Dargaggoota karaa imbaasicha irra dhaabbachuun eegaa turan keessaa yaada isaa kan kenne dargaggoon tokko mindaa gaariidhaan loltummaaf yookiin hojii argameef mindeeffamuuf achi akka dhaquu barbaadu dubbateera. Dabalataanis Raashiyaa nan jaaladhas jedheera. Namoonni yaada isaanii kennan kan biroos gama isaaniitiin Raashiyaatti mindaa olaanaadhaan qacarriin akka jiru dhageenyeerra jechuun dubbataniiru. Gaafa eebla 18 bara 2022 BBC'n dhimma kanarratti dubbisee kan ture dubbi himtuun imbaasichaa Maariyaan karaa barbaachisaa ta'e hundaan Raashiyaa cinaa ni dhaabanna kan jedhan lammiileen Itoophiyaa hedduun gara imbaasii isaanii dhaqaa jiraachuu dubbattee turte. Haa ta'u malee imbaasichi waraana Raashiyaa fi Yukireeniif lammiilee Itoophiyaa qacaruuf karoora akka hin qabne dubbi himtuun tun himtee turteerti. Imbaasichi erga waraanni eegalame booda lammiileen Itoophiyaa qaamaa fi karaa idileetiin ergaawwan erguufiin deeggarsa Raashiyaaf qaban ibsaa jiraachuu kan himan dubbi himtuun imbaasichaa kunis obbolummaan biyyoota lamaan jidduu jiru kan hin cabnedha jechuun ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuunis ibsa imbaasichi kaleessa baaseen waraana biyyattiin Yukireen waliin gaggeessaa jirtu Raashiyaan ofumaan gahuumsaan akka milkooftuun amantaa kan qabu ta'uu ibsuun gaafiiwwan deeggarsaa dhiyaataa jiraniif ulfinna qabaachuu ibseera. Ibsichi United Nation irratti dhimmoota Raashiyaa ilaallatu irratti deeggarsa mootummaan Itoophiyaa Raashiyaaf agarsiisee kan dinqisiifamus jedheera. Imbaasichi konvekshinii Veenaa bara 1961 kan kabaju ta'uu ibsuun haaluma waliigaltee kanaatiin loltuu biyya biraatii gaggeessuun fudhataman qabus jedheeti jira. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduun keenya har'aaf qabanne dhiyaan kana fakkaataa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa.